Asoosama hawwii kutaa torbaffaa. Hawwii fi latiin barumsa isaaniitti baay'ee jaboodha. Kutaa mana barumsichaattis wal bira taa'u. Yeroo boqonnaaf bilbilamee gadi ba'anis taphatanis yeroo ijoolleen isaanin lolan ilma obboleessa obbo jireenyaa Dalasaatti himatu deemanii himatu. Dalasaan kutaa afuraffaa sababii baratuuf ijoolleen isaan rukutan irraa dhoowwa ture. Garuu erga inni barumsa kutaa jaffaa achii xumuree mana barumsa qadaamawii Hayila Sillaasee erga seenee boodas hawwii fi latiin haala hundatti sababii madaqaniif dhibee hin qaban. Yeroo manatti deebi'an daftara isaanii lafa kaa'anii faarsaa afaan Oromoo kan guyyaa barachaa oolan lama ta'anii yeroo faarsan nama gammachiisu turan. Obbo jireenyaanis mee kan har'a barreessitan dabareen naaf dubbisaa ittiin jedhan. Kan barreessaa oolan dubbisan. Obbo jireenyaanis baay'ee gaariidha. Mee amma immoo faarsaa har'aa barattan dhageessisaa yeroo ittiin jedhan. Isa kam faarsinaa jedhanii erga wal mari'atanii booda kan irratti walii galan faarsuu jalqabu. Obbolee Yaaqoob raftanii bilbilli ni bilbilamaa ka'aa diigdaandoo jedhanii erga raawwatanii booda gara biraa ammoo jalqabu. Eenyutu uumee anaafsiin waaqa irraa eenyutu uumee simbirroota waaqa irraa jedhanii dhageessisu. Utuu akkanaan barumsa isaanii baratanii latiin barumsatti baay'ee jabaa waan ta'eef tokko baa keessaa simisteera tokkoffaa baratee tokko aatti dabarsan. Kanumaan hawwii wajjin wal caalan. Latiin mana barumsaa misiyoonii qormaataa ministirii fudhatee kutaa torbaffaatti darbuudhaan mana barumsa qadaamawii Hayila Sillaaseetti ce'e. Kanumaan hawwii irraa waggaa tokko gargar ba'e. Haa ta'u malee mana barumsaa irraa gara qe'ee isaanii yeroo deeman gammachuudhaan wal simatanii yaaddoo wal irraa qaban baafatu. Hawwiin guyyaa kan barachaa oolte keessaa kan isheef hin galle latii gaafachuudhaan barumsa hundumaa sababii qalbiin hubattuu fi barumsa isheetti cimtuu taatee kutaa tokko gara itti aanutti kan dabartuu tokkoffaa lammaffaa yookiin sadaffaa baati malee waggaan badhaasa fudhattee dabarti malee qabxii gadi aanaa miti. Akka kanaan kutaa jaffaa misiyoonitti xumurtee kutaa torbaffaadhaan mana barumsa qadaamawii Hayila Sillaaseetti ceete. Latii wajjin wal arguudhaan gammachuu dura dhabdee turte argatte. Hawwii fi latiin barumsa isaaniitti jaboo waan ta'aniif barsiisotaa fi barattoota biratti maqaa guddaa qabu. Yeroo mana barumsaa deemanis ta'ee yeroo qe'eetti galanis walirraa adda hin ba'an. Kan isaan hin beekne obbolaadha ittiin jedhu. Kan warra isaan beekanii immoo Roomeeyoo fi Juuliyeet ittiin jedhu.
Roomayyoo fi Juuliyeet dargaggoota jaalalli wal irraa isaan qabee kan Sheekispeer kitaaba waa'ee isaanii barreessedha. Dhugumaayyuu kan isaan hin beekne obbolaadha ittiin jedhan kun sababii waliin deeman qofaaf miti. Sababii baay'eetu jira. Tokkoffaa bifti isaanii wal fakkaataa. Hawwiin hojjaan ishee akka dheerachuu ta'ee dhaabbata gaarii fi baay'ee bareedduudha. Latiinis dheeraa diimaa baay'ee miidhagaadha. Walumaa galatti lamaanuu qajeelini funyaan isaanii, kuulli nyaara isaanii, haphinni hidhii isaanii haadhoo garaa tokko baatti fakkaatu. Lammaffaa immoo keellaa mana barumsaa keessatti gargar hin deeman. Kan jaalalaan wal qabate irraa kan hafe namni maal nuun jedhaa jechuudhaan irraa kan ka'e ifatti wal qabatanii ija jabaatanii hin deeman. Kan isaanii garuu adda. Kan Hawwii fi Latii garam akkam akka ta'e namuu sirritti adda beekuu hin danda'u. Hundumaayyuu kan beekan isaan lamaan qofa malee haatii fi abbaan illee kan ilaalan akka obbolaa bantii mana tokkootti dhalatanii qe'ee tokkotti waliin guddatanii kan waliin baratan hiriyoota wal jaalatan jedhanii yaadu malee namni isaan shakku hin jiru. Haatii fi abbaan Hawwii intalli isaanii gaafa guddattee heeruma geessee sooressatti heerumsiisanii hiyyummaa keessaa ba'uu yaadu. Kanaafuu haalli isaan intala kana itti to'atan baay'ee cimaadha. Garuu Latii irraa gargar baatee qofaa ishee bakki isheen deemtu hin jiru waan ta'eef karaa kanaan yaaddoo hin qaban. Latii akka ilmoo isaaniitti ilaalu. Dhugumaayyuu mana barumsaattis ta'ee bakka gara biraatti Hawwii harkatti galfachuuf dargaggoonni ishee kajeelu baay'achaa dhufe. Hawwii kutaa 9ffaa, Latiin kutaa 4ffaa akkuma umuriin isaanii wal faana jiru. Dubartiin dhiira dura guddatti sababii geessuuf ijji dargaggoota Hawwii irra bu'aniiru. Akkuma allaattiin foon lafatti argitee irra marsitu dargaggoonnis irra marsuu jalqabaniiru. Garuu qofaatti ishee argachuu waan hin dandeenyeef Latiitti baay'ee aaru. Carraa isaa kanattis baay'ee inaafu. Utuu Rabbii isa nu godhe jedhanii hidhii of ciniinu. Karaa ijoollee dubaraa Hawwii waliin baratan wajjin wal qunnamuuf baay'ee dhimmamu turan. Haala saniin sababii hin milkoofneef gaafii isaanii xalayaa barreessanii daftara keessa kaa'uu jalqaban. Suuraa onnee eboon waraanamee kaasanii walaloo barreessanii maqaa Rabbiin kan ishee kadhatu baay'eedha. Gaafa tokko barumsi guyyaa xumuramuu kan beeksisu bilbilli bilbilamee mana barumsaa sa'aatii 10:30 irratti akkuma bilbilameen manatti galuuf yeroo kaatu meeshaa barumsaa ishee osoo walitti qabattuu daftara ishee keessatti poostaa 2 argite. Eenyutu as kaa'e jecha garagalchitee dugda isaa garagalchitee osoo laaltu maqaa Hawwii qofatu irratti jira. Eenyutu naaf ergee
jechuudhaan ammas garagalchitee ilaalte. Maqaa ishee malee homtuu hin jiru. Kana dura waan akkanaa argitee waan hin beekne baay'ee ishee dinqe. Utuu poostaa sana hin saaqiin karaa korojoo ishee keessatti meeshaalee barumsa ishee naqattee daree keessaa baatee latii eegdee nagaa erga gaafattee booda osoo gara manaa deemanii poostaa lamaan kanaa saaqxee itti kennite.